Hojii investimentii faala mijataa magaalaan Adaamaa qabdu sochii investimentii magaalattii si'eessaa jiraachuun ibsame. Magaalattiitti dhaabbanni raabsaa boba'aa Green Petroleum baasii qarshii miliyoona 60 ol ijaaramaa ture xumuramuun eebbifame hojii jalqabe. Abbaan qabeenyaa dhaabbata raabsaa boba'aa Green Petroleum obbo Nigaatuu Yilmaa dhaabbanni kun akka biyyattiitti dameelee 54 kan qabu yoo ta'u raabsaa boba'aa kun damee 55ffaa akka magaalaa Adaamaatti immoo damee 2ffaadha jedhan. Ergan hojii kana eegalle amata jaha nu ta'e erga amata jaha kana keessa hono arrantana maaddiyaa 55 nu irra jirra maaddiyaa 55 eebbisu jirra kanaaf egaa akkaataa biyyaallee ta'u nu gargaarsa hedduu godhu jirra hanga amma 55 maaddiyaa 55 keessa namni hojjetaan 200 ol jira akkasitti hojjechuu jirra. Ammas gahuno Adama keessa lammaffaa. Damee lammaffaa kun kaapitaala qarshii miliyoona 60 ol baasii kan itti ta'e yoo ta'u namoota 30f carraa hojii uumuus dubbataniiru. Toora miliyoona 65 hanga 70 ni ga'a jettiin abdi hamila. Amma maddaa kana keessa yoo xiqqaate maddaan kun sa'a 24 waan dalaguu fi sa'a 25 keessa gizee sadii zuri sadii keessa qaba. Maddaan kun yoo xiqqaate nam jaha yookaan nam jaha hanga 10 ni eegala jechuu taraa sadii waggaa jijjiiramu toora 30. Akka magaalattiitti abbootiin qabeenya hirmaachisuun piroojektota hedduu hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamtuu waajjira investimentii magaalaa Adaamaa adde Asiyaa isaa dubbatan. Guyyaan har'aa guyyaa kabajamaadha. Uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf mirga isaa kabachiisuudhaaf cunqursaadhaan garaagaraa dandamachuudhaan paartii kana hundeessee jira. Guyyaan har'aa kun guyyaa yaa'iin marsaa lammaffaa paartii badhaadhinaa sadarkaa biyyoolessaatti itti gaggeeffamu mariin uummataa kan itti taasifamaa jirudha. Guyyaa kanarratti eebbi kun taasifamuu isaatiin sirna galateeffannaa yookiin immoo gammachuu dachaa guyyaa itti argannudha jedheetiin amana. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa piroojeektii investimentii baay'ee qaba. Hojii investimentiidhaaf haala mijataa magaalaan Adaamaa qabdu sochii investimentii magaalattii si'eessaa jiraachuu ibsanii magaalaan Adaamaa investimentii fi jireenyaaf mijattuu waan taateef ammas caalmaatti magaalattii guddisuuf abbootii qabeenyaaf waamicha taasisnaa jedhan. Magaalichi investimentiidhaaf mijataadha. Haalli qilleensaa, haalli hooggansaa, haalli uummata investimentii simatu, hooggansa investimentii hordofu. Haala qilleensaa mijataa waan oomishne hunda keessatti gurgurachuu fi bu'a qabeessa ittiin ta'uu dandeenyu qabna waan ta'eef jiraataan magaalaa keenya abbootiin qabeenyaa magaalaa keenya misoomsuudhaaf mootummaa cinaa akka dhaabattan ergaa ni dabarsaa.